sadaffaan jechuun ana dura shamara jaallatti qabda. Sabdu wallaahi. Rakkoo harkumaan rakkoo. Dafiitu bingaa. Si dura moo? Tosii waliin barate? Dhuguma onneen ka afakkarte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, video kiyya abbaa jabooti miti. Abbaa jaboo salaamu qara'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa. Baadiyyaa gaadhaa bunnaa yaxaxaannu. Jirtu isaa jabaattu. Amma kaanee jechuu. Kaanee jennee eegalla jechuu oduu. Amma video waraabuu qabnaa jedheen. Khalaas maalirra waraabnaa waliin jenne. Pranki godhuu barbaade guys. Pranki yoo godhe namni kun jechuu gowwa nama rukuta. Nama xanaagara. Ani pranki himanii godhan sun immoo hin dhaaffatu. Nan naqaasisa. ስለዚህ ፕራንኩ ይቅርብኝና ሁለሌና ታፍቱ ሙብራት ተቀና jedheni taphichamo isin mudura jalqabna guys. Naambistani mi biyala tira naambistani hafa isin inshallah. Ito biyya ormaa maal godhaa isin abaaram isin wajjin taftani. Garam isin abaaram gara isin abaaram qabu. Nama naambistani calisa YouTube kii jedha calisa like naa godhaa argaa keessan inshallah. Na ergadhan leeshii isin ergaa akka barbaadan. Hayyoo teessan birallee buna bitee dhaqa barbaadan. Birri bichaa galcha account irratti. Surprise illee abbaa barbaadan isinii godhe. Amma waraqata kana agartaniini. Bazzigaa inni as biratti anas abbaa jabuutiif gaafii barreessaa fi gaafii an barreessisaa akkana dhokadhee barreessaa rakkoon qabu ergasii ni gaafadhaa naa deebisa. Anillee akkas ta'e jechuudha. Kan warratti hin ta'u adda daftara si barbaachisaa? Maaliin? Nama waa gadi hin teetti hima. Bakka takka waa keetti maraattudha maamantii. Innaa guys akkasii beektanii yookaan abbaa jabootii kenna viidiyoo kan inni YouTube isaa irrattidha. Haala sanii gaafii kee qopheeffadhu. Wallaahi. Waan fedhamu waan. Maal gaafadha guys. Wallaahi itti yaanne qooyee nuti naafa jedhani. Ulfaata anuu hin beeku naa dhufuu didee as laay. Kootu hin jiru bakka asuma. Jallaan gaafii lama sii qopheessee gaafii tiisan naa deebistee kazaan asii kan keenyaa barreessita chiggir elloo. Dammi osoo hin sobne haqa jiru himtaa. Ani kijiban barbaadna ani hin beekan askan kan hordoftoonni akkan hin kijibne jechuudha. Fakkeessu illee hin jaalladha. Osoo buna dhuguu as ga'u maal kana muummachiisa? Hirriba. Hin quufne waan ta'eef hirriba. Innaa amma jechuudha. Tikikkilitti osoo hin sobne naa deebista. Anaaf si keessaa eenyutu caalatti hinaafa gaafii tokkoffaa. Dhugumatti eenyutu caalatti hinaafa. Hinaafan bututaan eenyu hoodha caammaa godhadhu sitti quraartiin. Akka malee hinaafu. Wallahi. Fakkeenya maal fa'aa hinaafta? Akka kiyyetti jechuudha. Maal fa'aa hinaafta narraa fakkeenya? Simatti hinaafa. Maal fa'aa hinaafta narraa? So maal ta'uu baadhee barbaadda? So maal ta'uu baadhee? Jechuun ani hinaafa kiyyaatuun beekta. Akka ati biyyaansi yoo mana wajji baanus waliin deemnullee mana kana keessatti illee uffannaan kan kee fi akkaataan kan kee bexaam liyyetti akka yeroo akka barbaaduun beekta. Si galaami? Garuu yoo hinaafa beekta. Akkasitti fataa jettee yoo namni biraa iji keessi ilaalu badhaadhu gubadha. Osoo kiyyaa fataa jettee wanni karaa kanarra deemu guutuu yoo si bira akkana akka jiru malee tokkoon dhiira akkana hojii akka ilaalu hin barbaadu. Tuni rakkoo barbaadaa rakkoo fumaaf rakkiste dammi.
Akkam bareeda uffadhuun barbaadda? Sijjammar uffannaa ati uffattee gadi hin baatu caala kan ani barbaadu hin beekami. Akkam ta'e deema kan jedhatu hin beekamu. Mana kana keessatti illee jechuudha. Ganda immoo qanaallu. Gini immoo uffadhee bahummoo namni karaa deemu aslaan kan uffatee bahee miti kan uffannee ilaala namni sii galee. Kazaa Maammadoo. Lilla laaluun bar normaan akkanaa kun rakkoo qabu. Akkanaaf si akka hojii deemnu irraa jechuudha. Akkanarra. Akka taruun yoo achi akkana zooree kana maal abbaa isaa barbaada. Maal abbaa isaa sun. Osoo gubatu mana deema gaa'e. Masala akkana jaabbadha. Namni kaleessa tufaana gara deemee. Makiinaan deemee. Namni akka makiinaa oofaa akkana ilaala haqa ol tarullee akka ayini zuura abbaa ayini qiixula yoo ta'a. Eessa. Akka jedhe ishee tayyee. Eenyutu caalatti jaalala. Anammoo si turina jaalata. Gijibiin rakkatiin damee dhuguma jirtu yoo ani illee ati caalaa jaalatu inni jaalata. Gijibaan jiru. Jechuun anillee akkas jaalladhu bareechee beekaa. Atillee na jaalatta. Garuu moorsiitu jaalata. No, sii miti. Anas jaalata. Haquma. Inki jibdu. Ati gan akkasii miti. Situ na jaalata. Wallaahi. Kana jechuun ansi jibba jechuun miti immoo. Ana irra jaalata gartanii gaa'is dhuguma jirtu immoo. Dhuguma jirtu. Ishee ammatti gaafa naa dhiyeessuudha. Argatte lameen bakka sirrima. Inki jibdu dhoodhaa jibdu sitti muraayu. Rabboon na faradeen rakkadhe jaalallatee wajjin. Rakka wallaahi caalchanii. Maaliif qixa ol jaalachuu dandeenye? Lakkaan hin jaalatu gaa'is. Argata. Arra. Qophaa'a wayyaa fi akka dubbifadhe. Siilakka. Siilakka. Hidaraattaree godhe. Akkana. Ishee. Anarraa maal jibbita? Dubbifadhe. Waan sirraa jibbu jechuudha. Tokko amala keerraa waan jibbu jechuudha. Silkii namarraa hin kaastu. Anarrallee hin kaastu. Namarraa hin kaastu. Lama yoo nama wayititti aarte. Sababa nama sanii anallee natti aarta. Nama wayiti aartee nama sanii aare san nama sanii dhiisuu hin dandeettu. Manatti hin galta. Sadii. Homa xiqqoorra mufatta. Talbichaa irraa jibbadamee. Saniin booda lammaffaa ana moositu iyyuu irra caalatti dubbii jaalatu kan balaa kaasuu filata. Ana nagaranyaa. Maal ta'e beektanii dubbii mana gaha jedhee an dubbadhu jechuu bakka isa biratti bismillah balaa guddaa taati. Ani immoo yoo san nagaa eegkaasa garuu boodarra yoo inni balaa godhu sana yoo laalu edaa dubbii sun sirrii miti kazaan ani illee ofitti aara. Ana xiqqoo dubbii jaalatu. Gaaffii biraatti gaafadhu. Wallaahi gaaffii ammas gaafata oduu kana jechuudha. Osoo hin sobne naa deebisu dammi. Jara keenyaan erga barumsaa yookaan immoo dirree mana barumsaatti irraa erga bahee bubbulee waggaa dheeraa lakkoofsiseera. Mana barumsaa afooyyoo taa'e malee qaataa xirii mana barumsaa. Elementarii haayiskuulii kolleejii yuunivarsiitii qaataa safara jalaa gaheen beeku irraa bubbulee. Haalaan barnoota irraa fagaadhe kanaan qormaata na qoraa jiranii argaa dhagaa isin. Otoo qormaanni kee kun intiransii ta'een kufee bara mishala yuunivarsiitiin seenu ta'u elmu qaata ciise. Bishaan ilaalli sun jiru eebi. Dafi kan gaaffii kee. Guys,
qopheessan gaaffii lama. Anaan kootu simaaf ana baba. Anuu filmeen dhugaa. Bismillah. Kiyyaa barna fixoo daallee tirii sadii kana gaa'e. Nafti kabaraati gurraa bodhoote. Ishee si waraabanu. Amma gaaffii. Wallaahi dhugaa rabbi dubbatuuf onneen kaa'u qareen qabu. Ishee akka mana fakkaattu hojii jiraata hojjetan qabda. Siin dura waan ta'eef surra koo akka hin qabne dursaa sitti meera. Hin qabdaa garuu. Meeqa? Jahamu torba. Mee wallaahi jee. Awuzu bilaa damee akkasiin fakkaattu wallaahi. Maa booma dhiiraa miti ani. Ishee nama nagaasisu malee fudhanii gadii miti. Mee wallaahi jedhe. Maa jechuun maal akka kachiiste. Dhiirri hin jirtu eegumsa. Bexaam matfoo duriyyee nabbar kuduraan. Amma nama nagaa ta'e malee. Ishii. Jaalanne garuu onneen. Baragaraashlee dhugaa rabbi dubbatu haqiiqatan. Wallaahi kalebbee yaa fakkar seet kan cibee fi yeellichi damii. Nama waliin barataa walitti daawwaluu yookaan waawee nama jechuun yoo nagara alla wanti biraatillee waawee jiraachuun ni mala garuu ala dhaabadhee nama saniif bakka kennee ragu aarsaa gana kaffalee fi namni sun aarsaa gana kaffalee yoo irraa haasa'uu danda'u hin jiru. Macawaa jiraachuu jirri. Macawaa cimmakee takka gisee masaan lafaa yeroo muraasa. Ana mootii jaalalaatti goojite isaa. Mootiin jaalalaa si. Gaddal kuukko. Najjeesti. Dhugumatti garuu haga wajji wal baradhe boodatti carraawwan hedduu argadhee ture illee beeki. Carraawwan jaalalaa. Manum nagar maqqabala caalkuun jechuun hin jiraabi. Akka hamaa waan si jaaladheef jecha wallaahi namoota akka carraa ta'ee wal baradhe sanii wajji waa wayii tarkaanfachuu kan itti fufuun kanaaf sirrii akka hin taane waan beekuuf jecha bitaam aktiif seetochi. Garuu tokko isiitu ammaatti irra dhaabadhee sinaaf hin geettu sinaaf hin caaltu sinaaf hin caaltu. Rakkoo si galee. Akkasii kasaa. Ati garuu yeroo takkatti si wal baradhee yeroo takkatti sanitti kafa Mansuur na goote namni. Thank you. Sila fiqiroo thank you. Amma jechuun hagaruu angana jaa'anaa wal barattee anaa wal jaalatti never ever hin jiru jechuudha. Wantu onnee keetiitti hin buune. Wallaahi jedhi. Kan jedhe kana biraattuu barreessitee beekta. Kakadhu kaa wallaahi jedhi. Hin kakadhu baattuu barreessitee beekta jedhanii. Isaan illee beekanii barbaadeetti. Isaan kakadhu malee amananii isaan. Ati amannaan kan isaanii salpha. Mammadoo jallataa taananii kakatallee garuu ati kan kakadhu waan beekuuf dharaan sanumaaf kakadhu siin jedhe. Ishee amma gaaffii lammataa maal afraffaa maal barreesse hanga anaan wal baratte hoo waan gaabbite qabda. Kanii akka tawaawwaqa gisee jammiru osoo isii wajji wal baruu baadhe osoo silaa isii bakka fageenyaaf tahee hammeenyaaf tahee jaalala kiyyaa miidhamtee gaabbitee jirta. Wanni gaabboo isi dhagaame. Dhugaa dhaabannee asofnaa miidhagina. Wallaahi dhugaa sigira lamuunee. Si wajjin haga wal baradheetti. Namni sa'aatii wal ilma namaati. Ispeeshaalii gaafa ammoo wal baratte yookaan inni kaafaa yookaan dhiirsamneetti fagaafa taatu waan baay'ee si mudata. Wal loltaa yeroo tokko yaada walii galuu dhabdaa yaada walii faallaa walii deemtaa waan wayii keessa aarii keessa galtaa. Faayidaan wayii kiyyaafan kee baxaa ulfaataa ture bara. Jabina mana bira jiruuf jabina si bira jirutu keessa kennatti onnee keenya keessa jiraatu malee sabrii guddaa waan qabnuuf malee sadarkaa bara ni kenni habuu jennee anaafsi. Ni kenni habuu duras jaarsonni hundi dubbataa turan jaarsummaan qabamee wal fixaa turre si galee dhabee. Kin alhamdulillah. Waggaa tokko biloo godhe gaayis waggaa tokko biloo godhe jedheen ka anuu ofirraa biloog si godhee gaafa ati barsuu digaltu iyyuu bara ati haala silkiin kii biloogii si godheen galtee bar dammee ati maal taate biloog godhee adeeganyaaf goota haala biloog si godheen galtee haala biloog si godheen haala quba si hin qabneen si galaati. Kanamma wallaahi kanamma jala sarreessitti maal taate even if Facebook yoo kan kee everything na jaga si gaa atillee biloog godhe anillee biloog si kana jechuun waan anuu biloog si godhee fi miiriyaatu baracheessanii naa bilbiltee sun argatuu hin dandeenye baratummaanu walaa immoo walaa wasaap na dubbisuu hin dandeenye bardammi si galee qaragaltee galte maaf osoo homa fedhetee iyyuu saa sanitti na jaga si gaa saa sanitti bara osoo hoguun fedhetee osoo biloog na goote biloog jalaa na hiitee barnaa hin bilbilta garuu yoo bilbiltee lafa natin arguu hin dandeenye waan biloog si godheefi. Daarii hojjeta bara bilbiluu. Na jaga si gaa waan biloog si godheefi akkasitti wal jalaa hafnee akkas taane kana jechuun wal magalatti
waan baay'ee deemaa turre sadarkaa baay'ee keessa Waggaa garuu tokko. maaltu jira wanti na bira Ka jiru gaabbite ka gaabbite gisa sana gaabbite. yeroo baay'isawwee gizam sanatti illee jechuudha. Wayini otoo isii wanni isii hojjetu akkas ta'uu baadhee minaaman otoo isii awwalumayyuu bakka nama kan takka argamu sochitti of keetuu baadhee minaan jedhee wannan seena hin jiru. Manam nagar wannan gaabbee jiru because of ነገራችን ላይ akkuma akka itti wal fidhu sanittu hedduutu akkas jaalachaa ture si kabajaan ture ግን otoo rabbiin godhiniiti akkasumatti immoo akka isaa isin jennisanitti otoo likkeen sun bu'ee addaan baanee ati kana biraa taatu taate maal akka yaadaa ture ati bareechitee beekta. Isin ajjeesee dheebar sillachuu. Wallaahi billahi lafa jala sitti himaa ture dammi. Isin ajjeesee jedhee. Amal dhaabiniin. Miqqanyaa a'uuzu billah. Bum. Sabni warabbat leeshati kana majjeestuuf. Egalee akkasanii alaa kulli haal garuu wanti itti seenamu hin jiru. Bataam dastan. Gaabbine jechuun banee yoo ta'e mataa kan gaabbine lola irratti tola ishee ta'e waan mukee carraan gaafin tiyya lamaan dhumatti agarsiis ana jara wal coodeessa. Ishee na gaafadhu. Gaafin tiyya maal beektaa? Gaafin ati gaafate wal fakkaata si gaafadha. Osoo anaa waliin barateen duratti yeroo elementarii barattu waa iskoola goo barattu odeeffannoo qabuun jechuudha. Nama saayikilii mana barumsaa si keessa turetu jira. Nama saayikilii mana barumsaa si deddeebisaa turetu jira. Kanaaf hariiroo nama sanii wajji qabdu baay'een kan dhugaa natti himta kijiba tokko hin qabne. Na yaadachiiste. Dhuguma natti himta. Dhiisiin safaa dheeramii riili wallaahi. Jaalala ijoollummaati dammi si wajjin xiqqoo guddadhu ol bare. Amma na arsoo deemu. Viidiyoo kana addaan kun coggaara sikkaase. Nama isa wajjin baay'ee tokko jaalala qabaa. Rileeshinii cima jidduu. Rileeshinii cima jidduu keenya jira. Baxxaam mi'ooddoo sabni nabbaara. Aaraa jira bara. Lakki maal aaraa? Gaafii na gaafatteemi. Kasuma irraa bilisa ta'e. Kalaasii deebisanii na rukutiin malee aaruudhaan mirga qabda. Jammar jechuun nama saayikiliin nageessee miti miila nama nageessu hin qabu mana barumsaa. Yeellanii jammar soba. Saayikiliin duubaan si kaataa saayikiliin. Wallaahi kijiba. Umrii kee saayikilii duuba yaadadheetu hin beekun. Asilaan kijiba rabbi jibbisu dhololo. Hin jiru maafi. Never ever hin jiru. Zarmaazarii tiyyaa saayikiliin duuban nan kaanu hin kanne. Dhimma zarii keetii dhiisi. No, hattaa jechuun barbaadate nuyi saayikilii duuban kaameetu hin beeku ani sodaadha aslan. Motoraa kan keetu yoo duuban yaabbatu sodaadha. Dammii Kijiba. saayikiliin otoo siin deeman fa'aa gaaf tokko fa'aa wajjin lafa hin dhoofne isin saayikiliin. Motora kaa. Wajjin hin kufne. Hin kufne rabbii keetti jedhe uzubila. Motora bichaa sanuu hagma si wajjin iyyuu tidaarii qabanirratti fakkaata. Sanuu nama firaati. Kan tidaarii qaban dhiisi kan tidaarii ittiin dura si gaafa. Bakka hin beeku. Nuuf maafi. Maafi dammii sun ateessaa fidde kana. Takka jireenya. Mee yaada dhiironni. Wallaahi hin jiru. Jaalattee. Namni saayikilii mana barumsaa si keessa hin jiru. Hin jiru. Jaalattee onaan jette aslaan hin jaalanne namaayyuu si jammarsa dura. Aluddi man dhiira wajjin taphachuutti jechuun gaayis. Yoosuu injiraami amala dhiira wajjin taphachuu dhiira nama baanna nuu miti. Hin birbinyu baanna ijoollee dhiiraa mana barumsaatti illee waliin kolfin karaa wajjin galla. Garuu dhiirri takka xiqqishuma si amala na jijjiirratti waa jaalaan akkasumas karaa dhiira sanii lammata hin jibba bakka. Nu haqisiisan. Bakka warra duraan akka obbolummaa jaalataa jibbaa jiran. Hin jiru inni jaalalee taqabbalee hin beeku. Karaa durbichi kee tokko ture sun du'aaf jibbaan. Inni akka du'aatti na jaalata an akka du'aatti wal jibbina waan ta'eef. Tasaaquu hin dandeenye. Laaka poolisichaa sun yaada dalkaskasa sun. So jedhamu. Tokko hin jira kan kiyyaa kiyyaa diqqaa inni. Poolisichi sun illee barsaawaa kan keenya ajjeesee akkasii የለኝም አንደኛው ፊ መጨረሻ ፊ መጀመሪያን ፊ ኢሳን ነማ ጃለደን በጉጀና ጃኒ ለምበ እሺ ሮና ሲወል በረግ ሰንደኒ መልካ ብልብላ ወል በረግ ያ ነመቶ አካ ነማ ጋሪ ታት ተለበሪዳ ከታት ነማ ከና ተወረ በሉ ጀምቲ ጎሳ ከናቲ ዮ ፎቴ ሲመለ እንፉቱ ናጀ ምፍራ sinaqabate ciboodha akkana bilbila naa kennaa innaa saasalitti bilbila yoo qabdu bilbila manaatu jira silkii manaa irratti si dabalaa ture achi booda tokkas wal jala jennu waa wayii si godhee kam jedhee maal wal fixaa turre boodarra atillee silkii wayii qabattee bakka walii dabaluu jammarre hin beektaa wal fixaa turre halkan hojii sa'aatii afuritti cufee halkan keessa sa'a shanii suuqii dhaqaa xaamii wal fixaa turre hin beektaa
garuu gaafa bilbilaa yeroo gara ji'a muraasa haasofnee gaafa jalqaba wal agarru san osoo jechuun yoo wal agarru sanitti mee fakkeenyaaf Nasruun kun nama akkamiiti ittiin eegaa turteeti. Mee nama akkamiin eegaa turte? Gaafa wal agarru san. Nama akkamiin eegaa turte? Nama akkamiin ta'e illee wayyoo waan gaafsanii waan dagadhuuni. Miirri gaafsanii dhagama gaayis. Gaayis isin hime kanaan dura waggaa kana jechuudha. Ji'a meeqaa mul'an footoo kee ergi footoodhaan ergine footoodhaan erguu didee silkiin jiraatee footoo waliin erginu an silkiyyuu qabu booddee jechuun silkii siimii sannaa ergee aslaan silkillee sannaa ergee akkasumatti osoo nookiyaadhaan onnidhaan wal jaan hajjannu. Silkii sinna ergine fakkaatu. Siimii si baasuu kee. Siimii na ergite. Kazaan. Gaayis. Hin jaaladhe jettanii gaayis. Ani aslan jaalalli akka jiraachuu bifa osoo qabaatte isin himu. Gaayis halkan osoo haasofnu yoo bakkooti sagaleen citti aniin sodaattu baqqan jechuudha. Bashurreen as sodaadhu halkaniin bahee gibbii abbaazariin akkamitti xaxaqan hiikee gibbiin keenya waa hedduun cufama gaayis. Qulfii qaba, hidhaa gommaa qaba, muka guddaa kana qaba gibbiin alaa jechuudha. Faazariin kan hundaa hidha kan hunda hiikee bahee kaardii mana gandaa qoyee halkaniin jechuun sa'a 10 jechuudha halkan bita. Indeza akkasii jaaladhee fi jedhee footoo isaa osoo argine qura'aana qabadhe akka gadhee ilaala akkasa malee osoo du'e lammata dhiira biraa kan jaalanne sagalee bichaan gaayis. Eewa deemaa godha waa'ee faatee zamana kanaa dubbadha. Gaafa kaanii gaafa beellamni gahee olii beellamni salla wal agarru gaayis. Mee eessuma haa ta'u fooladhe nama lamaan dhufanii isuma arguu jedhee fooladhee la lubbuun asin nagaltee badee namnummaa kun akkamii ta'e kana biraa nama tuffadhu yoo san jechuudha. Xiyyaafuu waan qalloo sologee tana foon irraan fuudhan sanittuu dhiira kana dhiira gabaabdullee tuffadha dhiira reeda qabduun jaaladhu dhiira shifiniinaa qabduun jaaladhu hayi sharxiin gaayis dhiira gurraattillee jaaladhu dhiira diimtullee jaaladhu ila sharxii miti. Ani immoo kuduraa rabbi kana mana naan jessee sa'a sanitti isiin nama reeda qabu hin jaalattu. Baay'ee sa'a wallaahi yoo isin wal barbaadan habbaa tokko firii tokko ofirraan qabu reeda. በጣም ጩጮች ነበር ባይ ዘ ወይ ሱራን ሱሪን ጅራ ከዛን ይወል አርገኑ ነማ ለማን ነድፈኒ ፊናን ቀቡ ጉራቻ ሚቲ ዲማስ ሚቲ ቡና መጋላ ኢለ ዋንሾ እንደ ተከነ ፖሊሲ ዘገት ማማቲ አማ ከነ ፈካቱ ፖሊስ ከዛን የት ወራ በልጋብ ጀርጀሬ ነምነ ከስ ጀርጀራ ደሚ ኡዝ ቢላ አማ ገዲዱ ደኒ ፈቆይት ራይቹ ሪያት yokin dhaqe amma duwidi kun nukaachaa ikaanaaf isilleen duwidi bocorrakka isilleen akkana goota duwidi ayillee akkana godha duwida kamiin ta'innaadha barka isin lamaan keessaa kamiin ta'innaadha akkana olgoota duwida kan isin akkana gootan akka mana hoteelaa seennee xibsii ajaa'iba kana isaanii gubeenuu ajajafoon jechuudha. Xibsii kan keessatti hajaasii qabaaniin inshaallah shiroo malee nyaanni aslan xibsii dharraa aslaan raggaggabaa hidhamni. Babizaatiin nama ijoollee gabareetii shiroo nyaanna. Nyaanni nyaata fakkaataan jiru gaayis. Addaan baane kaa'een akka ta'e xayyib namni ana nasroo naan jenneen illee jari lamee wal hojii deemta hasaan isaa wal fakkaata maariif ol keessa qalaqqalanii dubbatan inda xibaar nagarnoo mi'a uruuti eerfoonii nookiyaa agartanii inni fa'aa nookiyaa irratti eerfoonii saqqee gurra kaa'ate akkana godhatu ofiin jennee. Gizi waraana kun wallaahi bagijee baqaa kabbaadha silkii tokko beektan jira doonarii tokko fa'a silkii chaayinaa kanneen yoo sagaru gaasa gar nookiyaa dhufte. Chaayinaa xiqqoolee kanneen jira bakka. Sammaan amma bultuusiin kunniin hin jiru dheeraa kan gammadaa kanas keessa gaddeeffattee raggattee deemta bakka. Kazan jechuun gaayis. Bara waggaa meeqa irraa feeta dammi. Anamsi akkoo ka wal baranne naannoo bara 2005 2006 akkababi bara. Waggaa 13 የዛሬ 13 ዓመት የዛሬ 13 ዓመት ገረ ዱባይ ደቢት በዛን ሰዓት ላይ በጣም እኮ ሞደርን ነው ወላሂ ብላሂ አለባበሲ ምናምን ወረባል ካባ እኔ በጣም ፋሽን ተከታይ ነበርኩ። والله وبالله فاشن ተከታይ ነው ሆጂ በጣም ሆጂና ረገጤ ሲራ እንደለጋ ጅራ ፋሽን ተከታይ ነው በሚገርም ሁኔታ በቃ አጃም በቃ ጂአቲ ኩደሽኒቲ ጫማ ሱሪ ሸሚዝ ሱሪ ደከነ ራፐሪ ገሲሴ ሄደዳ ጫሌ ጎደቹ ወለ ሁማነ ነፍኔ ግን መታክ የተኩ ፍሪዚ ሙረደን ቤኩ ተኩ ቀለሚ ዲበደን ቤኩ ሙሪ ኪሰት ግን አለባበስ ማንንም ሰው ያቀኛል በጣም ፋሽን ተከታይ ነበርኩ። Akkasitti. Kazaan jarjaree gaafadhe ka. Kazaan midhaan nyaadhaa miti jedheen kan naan tarwamu kun isin lamaan keessaa nasroon kamiin jedheen kan. Kazaan
Maaliif jedheen beektanii xiqqoosii mucaan kun dheeraadhallee xiqqoo irra guddaadha. Isa caala guddaa dheeraa furdinallee qaba. Fuulli kun shifniidhaan sinii dalagaa jechuudha. Siniiga fuulli isaa faxaamete jechuudha. Yani fokkinni hamaa qabaa osoo hin taane areeda siin qaba xiqqoo. Kalaas sharxiyaan as keessa na jiru san keessa xiqqoosii irraa daba'in. Inni immoo sirrii jira sharxicharra jechuudha. Kazaan jarjaree yoo gaafadhe ana inni naan jedhu hin gammadee gaayis. Xibsi bum bum. Namni dura illee akka mastikaa firee takkatti alashu. Bum jam bum jam. Anna. Gabaa ho'isuu fi dhiisaa magarree. Gaayis hin gammadee jettanii. Ani takka warra keenya biraa bahee badhee buleen been gaafsa hiriyyaatti bira bule. Isa cososor oolee jechuudha. Kalaas gammachuurraan duyyaa baxee fandaa'e. Garuu hiriyyaatti bira bulee innillee hiriyyaa bira bulee ganamatti warra keenyatti galee. Maal isin jechuu barbaade? Gisee san jechuu bakka gammachuu akka gaafsan gammadee gaayis argeen beeku. Bakka baxxam dastanyaan gammadee galee fotoo kaanee fotoo nu bahee fotoo fudhadhee galee sistaritti agarsiisee. Bakka hiriyoota tiyyatti agarsiisee ijoollee mana barumsaa hiriyoota wajjin baradhu agarsiifadhee kana jedheen itti dhuf jajee amma kaa jaalalaan firxixi jechuudha duraati irraayyuu jechuudha. Gins maal እንደዛ እየተባደን ሉለቹ ወሊፍ አመነሞዳ ኢላ አጋራ jechuudha. Deebii keessee deebisee xumure bakka akkasis eege bakka akkuma eege argadhe areedaan qabu shifniinaan qabu dheeraa miti. Garuu akkasitti ደስ የሚል ነገር ነው። bilbilaan akkasitti naa kakattee waan feetu waastaatu waraabessallee fakkaate. Laa akkas inni dhiisu. Waraabessallee fakkaate sin dhiisu naan jettee. Dhiisu inni hedduu akka. Gana osoo hin fakkeenya yoo san nama biraa akka ho'i ta'e si. Maan godharee dhiisu inni hedduu akkasuma ta'uudha. Akkasumatti fuudhuudha. Inka kadhe barkaa sanuu sagalee isaa nama guddaa fakkaate yoo argitu cuucee kana sagalee isaa nama guddaa fakkaate namichi kun amma ijoollee qabaatee yoo argise tokko. Yoo san ijoollee lama qaba warra fe'e. Hin dhumanii hiree ammeessa jiran. Gurguru jira. Akkuma aslii dhoysitee. Asliin dhiyoo taasisee as dargaggeeyyii takka maashaallah asaa dhuftu gaafa dhufte rakkoon qabu. Akka amma chaasii xumuraa gaafii xumuraa qabaatti nu gaafadha. Gaafii xumuraa laandina lama carrashaa gisee gaafii nan qabu yoo jiraate በጣም እወድሻለሁ. Deebii inillee si jaalladha deebii gaafii eegatee deebii inillee si jaalladha. Sa'aatii hedduu deemeera beekta deebii. Kalas. Akkasii alaa kulli haal kanarraa immoo minaalbaat yoo viidiyoon kun yuutuubii kee irra ta'e yuutuubii kee irratti mootiyyuu eega wal baranneen boodatti eega akkas wal agarree boodatti bu'aa bayyoo waliin dabarsine waliin ilaalla inshaallah ammaaf garuu kun ni gaanatti fakkaata. Bakka gaashii singahaa ibaqaadhaan bakka.